Appilikeeshinii Extenderii qofa fayyadamuudhaan akkaataa viidiyoo tokko gara audiyootti jijjiiruu dandeenyu ilaalla. Amma dura Extenderii kan ittiin beeknu faayila dabarsuu qofaanii, faayila dabarsuu fi ittiin fudhachuu qofaaf beekna. Amma garuu akkaataa itti viidiyoo gara audiyootti jijjiiruu dandeenyu ilaalla. Kallattiidhaan egaa isa bannee booda pileeyiliist kan jedhu ni banna. Pileeyiliist kan jedhu egaa bannee booda bifa kanaan nu dhufa. Achi keessaa 2MP3 kan jedhu irratti ni dhufna. Isa keessaa Select Audio kan jedhu banna. Select Audio kan jedhu egaa bannee booda viidiyoowwan asirratti tarreeffaman keessaa tokko filadhee gara audiyootti jijjiira. Fakkeenyaaf isa kana yoo filadhee kanaaf select yoon jedhe gara audiyootti na jijjiirra. Kanaaf bifa kanaan audiyootti jijjiirree itti fayyadamuu dandeenya. Kanaaf bifa kanaan jechuudha audiyoo ta'eera jechuudha. Amma durii qaba maal ture viidiyoo ture jechuudha. Kanaaf audiyoo taasisneera. Bifa kanaan appilikeeshinii biraa osoo hin barbaachisin viidiyoo kamuu gara audiyootti jijjiirree itti fayyadamuu dandeenya. Bifa kanaan itti fayyadama